Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa. Kun qophii addaa si'a tokko karaa Orni Miidiyaa torbanitti isiniif dhiyaatudha. Saganticha qopheessuun kan isin waliin turu ana Ayyaantu Taayee fi anis akkasuma lalisaa dhaaba. ogeessi kaameraa keenya Abdullahi Guyyoon waliin jira. Akka xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Egaan dhimmi marii keenya guyyaa irraa weerara dhibee busaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gidaamiidhaa fi Beegiif Qondaala keessatti yeroo ammaa kana mul'atee jiru irrattidha kan inni waa'ila koo lalisaa dhaabaa waliin irratti dubbannu. Guyyoota darban kana keessatti dhibeen kun mul'achuun isaa egaa beekamaadha. Rakkoo gurguddaadha kan inni bakka sana keessatti uumee jiru. Keessumatti weerarri dhibee busaa kun faca'uullee darbee yeroo ammaa kanatti dubartoota ulfaadhaa fi daa'immanidha kan inni uwwuutti jiru. Sanarratti namoonni dhimma kana keessa deemanii gargaaruudhaaf illee haala tokko tokko mijeessuudhaaf bakki sun haalli bakka sana jiru gaarii waan hin taaneef uummanni sun dhibeen kun babal'achuudhaan rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo guddaa keessatti immoo kan inni galee jiru dhibee kanarraa illee bayyaannachuudhaaf agoobara wantoonni barbaachisaan illee hospitaala keessatti akka hin argamnedha. Infoormeeshinii bakka sanarraati jiraattotarraa argannee jiru. Asirratti uummanni Wallagga Lixaa fi uummanni Wallagga Lixaa kun rakkoo dhukkuba kanaan qabamuusaa rakkoo fi nageenya achi keessa jiru ammas rakkisaa ta'eera. Dhukkubni kun reef kan jalqabe miti ji'oota muraasa lakkoofsiseera. Hanga ammaatti lubbuun darbe egaa wanta lakkaa'amee dhumuyyuu miti lubbuu baay'eetu darbe kan miidiyaan odeessurra kan achitti du'e immoo kana caala waan ta'eefi. Gama mootummaatiinis ta'e gama qaama deeggarsa ilaallatuutiin wanti ammatti uummata qaqqabeeru hin jiru. Ammayyuu uummanni du'aama jira. Tokkoffaa achi keessatti rakkinuma uumee jiru sababa nageenyaati. Sababa nageenyaatiin ijoollee umurii waggaa 10 gadiitu uumaa jira. Jaarsiif jaartii dhukkuba kana dandamachuu hin danda'u. Maaliif umurii dulloome keessatti umurii darbee keessatti dhukkubni akkasii kun hin ulfaata. Ijoollee baay'een otoo hospitaala otoo qoricha gahaa tokko hin argatiin karaa irratti du'aa jirti. Kanaaf rakkoon achi keessa jiru daandiin mataan isaallee rakkina qaba. Konkolaataa gahaan hin jiru. Uummanni yeroo daa'imni tokko dhukkubsattu hamma baatee geessutti kiiloomeetira fagoo irraa jiru amma fakkeenya beegii kanarraa fagoo jiru. Hamma baatee kiiloomeetira 18 caalaa fagaatu hospitaala kanarraa jechuudha. Hamma kiiloomeetira 18 aduma sa'aatii 3 ol yoo xiqqaate kan inni deemsisu lafoo. Kanaaf yeroo sana keessatti uummanni qaqqabsiisuu hin dandeenye otoo konkolaataa gahaan jiraate otoo wanti bakka sanatti hospitaalli gahaan achi naannoo sana jiraate yeroo gabaabaatti uummanni kun hammi kun dararamuu hin danda'u ture. Kanaaf ammas rakkoo fi nageenya achi keessa jiru ammas yaaddeessaadha. Gara duraattis wanti yaadame gara mootummaa wanti jiru natti hin fakkaatu. Kanaafis koreen garaagaraa hundaa'ee uummata kana gargaaruuf wanta yaalii adda addaa taasisaa jiraachaa jiru. Kanaafis achi geessuufis immoo rakkoon nageenyaa kun daandiirra dabalatee haalli nageenya achi keessa jiru yaaddeessaadha. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beegiitti akkaataa qorannoon itti geggeeffame irratti illee dhibeen busaan kun persentii 90% illee ga'ee jira. 90% jechuun waan xiqqaa miti. Kan inni irra mul'achaa jiru 90% oli haala yaaddeessaa keessa jira. Manni akka dubbatanitti jechuudha. Ogeeyyiin fayyaa achirraa hojjetaa jiran akka himanitti. Egaa hospitaala Beegiitti yoo xiqqaate namoonni 39 jedha akka infoormeeshinii achirraa argannetti torbee asitti namoonni 39 lubbuun dhabuu isaaniillee mirkaneeffannee jira. Egaa haalli fayyaa uummata sana haala yaaddeessaarra jira yeroo ammaa kanatti. Akkuma kaasuudhaaf akka tuqxeetti illee rakkoo uummata sanaa furuudhaaf illee rakkoon daandiin keessumaatti bakka weerarri busaatti kun qaqqabaa jiru irratti magaalaa Beegii irraati kiiloomeetira 18 irratti argama. Yeroo uummata achitti dhibeen kun irratti argame illee fuudhanii gara mana yaalaatti geessuudhaaf jedhanii rakkoo daandii sababa jiruu fi baataniiti kan qaqqabsiisanii akkuma footoo illee argaa jirru gaariidhaan amma namoota dhibame mana yaalaatti geessuudhaaf kan achirraati arganne. Yeroo kanatti egaa dubartoota ulfaa daa'imman irra caalaatti immoo jedha warra gaanuta achirraa arganne. Dhibee kanaan namoonni du'aa jiranii dubartoota ulfaadhaa fi daa'imman kan akka gaariitti hubamu jiru dhibee kanaatiin jechuudha kan dhandhamachuu illee hin dandeenye. Egaa sanarratti rakkoon achi keessa jirtu kun rakkoo guddaadha. Egaa rakkoo nageenyaa achi keessa jiru kaastee jirta. Rakkoon daandii isa guddaadha achi keessatti. Rakkoo daandii gaafa jennu asiitiillee wanti uummata kanaan walitti qabame gargaarsa yaala kan mana qorichaadhaaf ta'u agoobaras ta'u kan dhibee busaa sana illee ittisuudhaafis ta'u
uummata sana qaqqabsiisuudhaa fi rakkoo daandii jira. Rakkoo daandii fi rakkoo nageenyaa jira. Uummanni sun akka inni yeroodhaan bayyaannatee dhibee sana keessa hin kaanellee rakkoo daandiin balaa guddaatti uumee jira. As keessatti rakkoo fi nageenya achi keessa jiru kun yaaddeessaa ta'e tureera. Namni amma dhukkuba kana miti kan uummata kana fixaa jiru. Beelatu fixe. Beelatu fixe. Amma namni nyaata nyaannetti dhukkuba dandamachuu hin danda'u. Yeroo darbee argitee Toyota suura gadi lakkifame sana dubartii mucaa baattee waan jettu sana garaan guddatee intinaa jedhee. Kuni beelli gatii achi keessa jiruufi malee namni rakkina biraa godhatee miti special case kan biraan achi keessa hin jiru. Beelumatu dhukkuba kana dandamachiisuu dadhabe ijoollee irraa kaasee ijoolleen nyaata nyaatu taanaan namni kamiyyuu dhukkuba dandamachuu hin danda'u. Kana keessatti waajjirri fayyaa biiroo barnoota waajjirri fayyaa Oromiyaa kuni asirratti rakkoon akkasii jira taanaan dhukkubni akkasii baroota darban jira taanaan qorichi gahaan akkamitti agoobarri gahaan akkamitti uummata kanaaf raabsamuu danda'an. Rakkoo nageenyaa jira taanaan rakkoo nageenyaa achi keessatti qaamni kamiyyuu uummanni akka hin jiraanne namni godhu jira taanaan rakkoon nageenyaa kun ammas rakkisaadha jechuudha. Uummata birattuu rakkisaadha. Kanaaf qaama barbaade yoo ta'e uummanni kun nagaa jiraachuu qaba. Dhukkuba sana dandamachuu qaba. Tokkoffaa nyaanni dhagaa ergamuufi qaba. Lammataa hospitaala gahaa argachuu qaba. Sadaffaa immoo qorichi gaariin achitti dhiyaachuu qaba. Qoricha yoo darbe kanneen akka uffataa ta'e agoobara fa'aa kana dhiyeessuufi qaba ture mootummaan. Mootummaan waajjirri fayyaa kun jechuudha. Warri fayyaa achirratti warri beegii irraa kaasee jechuudha. Beegii turan amma ji'a 3 olii uummanni kun yeroo darbe nama 39 oliitu du'e kan ammaa malee. Amma gidaamii dabalatee beegii dabalatee qondaada dabalatee kun hundi bakka tokkotti lubbuun bahee otoo qoratame kana caalaa ta'a 39 miti. Ijoolleemti kana caalaa duuteeyyuu hin ta'a 39 ol. Kanaaf rakkoon nageenya achi keessa jiru furmaata ta'uu hin danda'u. Furmaata ta'uu danda'u garuma duraattuu rakkoo kana uummanni kun akka hin rakkannee fi qaamonni kamiyyuu deeggaruu qabu. Sanarratti uummanni sun akka deeggaramuudhaa fi qaamni kamiyyuu birmachuu fi qaba uummata sana gargaaruudhaa fi sanallee qofatu hin taane egaa haala rakkoo nageenya jalqaba ture irraanidha. Uummanni suni kan akka garaa isaatiitti qotee haramatee hojjetatee wanta akka galfachuu hin dandeenye sanaan utuurra jiruuti immoo dhibeen busaan kun irratti dabalame. Yeroo ammaa kanatti akkuma baratame waan baratamee jiru uummanni rakkoo nageenyaa rakkoo dhibeetiin wantoota garaagaraatiin lafa isaarraa buqqaa bakka biraa qubachuun waanuma baratamaa jirudha. Garuu rakkoon kun immoo akka uummanni daa'imni ola deemu akka hin baranne wantoota hedduudha kan inni dhiibbaa geggeessu. Keessumatti akka ragaachirraa argannetti yeroo ammaa kanatti beegii keessatti ibsaan illee akka hin jirre, ibsaan hin dhufaan badaa, ibsaan hin dhufaan badaa, intarneetiin illee akka hin jirre, wanta rakkoo uummata sana keessa jiru akka gaariitti namni argee fi birmatee fi uummata sana illee akka hin dhaqqabnee fi rakkoo intarneetii, rakkoon daandii, rakkoon nageenyaa wantoota gurguddaadha achi keessatti kan geggeeffamaa jiru. Akkuma footoo sana arginu irratti immoo daa'ima beeloftee amma yeroo ammaa kanatti wanti guddaa waan barbaachisu uummata sana bayyaannatee uummanni sun akka ka'uu fi dirqama namni hundumtiyyuu uummata sana birmachuu qabaadha. Daandiin garaagaraa bakkoota rakkisaa ta'etti daandiin illee akka qaamonni gargaarsaaf hundeeffaman suni karaan yoo jiraate kan isaan bakka sana deemuu danda'ani. Karaan nageenyi hin jiru taanaan eenyumtuu lubbuusaa gurguree bakka sana hin deemu. Uummanni achi keessa jiru durumarraa kaasee riksii guddaa keessa ture. Yaaddessaama. Galgalas ganamas haalli namoonni achi keessa jira yaaddessaama. Yaaddoonis nama fixee, dhukkubni nama fixee, nageenyi nama fixee. Kanaaf bakka sanatti miti bakka sanatti illee dhukkuba bakkoota garaagaraa keessatti dhibeen kun achirra hin ture bakkoota garaagaraa jira. Garuu kan gimbii, kan gidaamii fi beegii fi qondaalaa kun yaaddessaama ta'e humnaa ol ta'e. Kanaaf mootummaan keessumaa waajjirri fayyaa bakka sana jiru qaamota kana dandamachiisuu qaba. Dandamachiisuu qaba. Ammayyuu wanti sun fooyya'eera hin fakkaatu. Kaleessarraa kaasee dhukkubni achi keessa jiruu fi namoonni gaariitiin baatamanii deeman sun kiiloomeetira 18 gaariitiin baatamanii namoonni sun fayya jechuun soba. Kanaaf bakkuma akkaataatti barbaachisu qaamni mootummaa gama mootummaatiin barbaachisu mootummaan furuu qaba. Gama uummataatiin barbaachisu uummanni aarsaa hunda kaffaluu qaba. Kanarratti dhukkuba kanarratti bakkoota qorichi gahaan illee bakka sana hin jiru jedhanii waajjirri fayyaa bakkicha sana iyyatee ture. Qorichi hin jiru jedhee. Kanaaf qoricha dhiyeessuu kan qabu waajjira fayyaa kan Oromiyaa irra jiru sana. Kanaaf waajjirri fayyaa Oromiyaa irra jiru sunis qoricha gahaa dhiyeessuu fi qaba uummata kana dandamachiisuuf jechuudha. Egaan daawwattoota keenya mariin keenya guyyaa irraa weerara dhibee busaa
godina Wallaggaa lixaa Gidaamii Beekiif Qondaala keessatti mul'ate irratti waa'ee lakkoo lalisaa dhaabaa waliin irratti dubbachaa jirra. Egaa rakkoo achi keessatti ta'e rakkoo gurguddaadha. Mee egaa furmaanni rakkoo kanaa maal jennee akka orni miidiyaatti kan hin qopheeffanne gama mootummaan aangoorra jiru itti gaafatamummaa uummata kanaa fudhachuu qaba. Mootummaan amma aangoorra jiru kuni itti gaafatamummaa uummata kanaa fudhatee uummata kana gargaaruuf dirqama qaba. Maaliif biyya bulchaa jira. Uummanni kun uummata jala bulaa jira. Rakkoo hamaa keessa jira. Beela keessa jira. Waggoota 5 asitti gaa waan godina Wallagga keessatti ta'aa jiru lixa Oromiyaa keessatti quba qabna. Uummanni suni baroota kamillee as ba'ee na gargaaraa illee kadhatee hin beeku. Ammallee na gargaaraa jechuutti illee hin jirani. Garuu uummanni suni gargaarsa waan barbaaduuf bayyaannatee hojii isaatti jireenya idilee isaa deebi'uudhaaf gargaarsi namummaa waan barbaachisuuf mootummaan jalqabatti gama mootummaatiin dirqama isaati mootummaan uummata kana gargaaru. Asirratti mootummaan kun rakkoo kan uumeyyuu mootummaadha. Akkamitti yoo jettee bakkoota sanatti dhukkubni hin baay'ata taanaan weeraree dhibee busaa kun bakkoota kana keessumaa Gidaamii Beegii fi Qondaala keessatti bakkoota sadiitti yeroo amma kana uummanni uumu mootummaan kanarratti wanta dubbateeru hin jiru. Gargaarsi amma wanatti wanti dhiyaateef hin jiru. Hospitaala biraa irraa faatii qoricha ergifachaa jiru dookteroonni achi jiran jechuudha. Kanaaf mootummaan rakkoo kana fura jechuu hin dandeenyu. Daandii kanneen akka daandii yoo kaasne daandii baroota duraarraa kaasee Wallagga keessa daandii baasuu jechuun abaaboo fi caammaa bituudha maal jedhee kaasee ture bara durii keessa mootummaa isa kana yoo haa ta'u waa baatu malee. Kanaaf rakkoon kun ji'a 3 ol lakkoofsise kana keessatti mootummaan qorichatu rakkina qorichaati moo rakkina maaliidha jettee waajjirri fayyaa kanarratti yaadne bakkoota biraa dhotoo ta'e otoo fakkeenya akka Tigraay fa'aa ta'e akka Amaara fa'aa kana ta'e guyyaa 2tti geessaaf ture. Kanaaf rakkoon achi keessatti kan uume mootummaadha. Dhukkubni kun erga dhufee uummanni kun akka hin baraaramneef kan gochaa jirus mootummaadha. Kanaaf uummanni achi keessa jiru iyyateera. Ji'a 3 ol iyyateera. Wanti ta'eeru hin jiru. Uummanni du'aama jira. Kaleessarraa kaasee har'arraa kaasee uummanni du'aama jira. Kanaaf qorichatu dhibee qorichi jira. Kana isatu mootummaa kanatu uummata sana baraaruu hin barbaanne jechuu dandeessa. Yeroo jennu rakkoon nageenya achi keessa jiru furamuu qaba. Karaa mootummaas taatu karaa nama dhuunfaas taatu maaliif uummanni rakkoo hamaa keessa waan jiruuf yeroo kanatti wanti godhamuu jiru. Waan kamiyyuu taanaan amma uummata sana baraaruu irratti hojjetuu qaba. Qaamni mootummaas uummata sana gargaaruudhaaf deeggarsi namoomaan barbaachisa uummata sana lafaa kaasuudhaaf akkasumallee uummanni sun daawwaa gahaa argachuu qaba. Hospitaala jiru sana keessatti qoricha akka gaariitti agoobarri wantoonni dhibee busaa kanarraa uummata kana baraaruu danda'u uummata sanaaf kennamuu qaba. Maaliif rakkoo daandii qofalleetu hin taane uummata sana mootummaan baraaruuf fedhii qaba taanaan helikooppitariidhaan geessuufii danda'a. Karaa barbaade gargaaruu danda'a jechuudha. Rakkoo daandii asii gadi Finfinnee irraa yoo karaa daandii mijataa ta'uudhaa baate uummata sana gargaaruudhaaf asoosaatti xiyyaarri hojjeta sanaa asii ol deebisuun hin danda'ama uummata sana baraaruudhaaf. Rakkoon nageenyaa rakkoo kan uume mootummaa erga ta'e qaamni nageenya uummataa hin barbaanne jira jedhee yaadu akka kootti. Qaama lolus haa ta'u, qaama isaan lolchiisus haa ta'u, qaamni kamiyyuu namoonni wal waraanan lamaan suni mootummaa yoo jiraate. Uummanni yoo jiraate nageenyi kunis bu'ee isaanis booriftaan biyya bulchuu kan danda'an. Kanaaf rakkoon nageenyaadha jedhee uummanni du'uu hin qabu. Qaamni achi jirus uummanni kun akka fayyadamne hin barbaadu. Uummanni akka nagaa ta'uu barbaada. Kanaaf sababii rakkoo nageenyaaf uummanni kun baraaramuu hin danda'u jedha mootummaan. Kun immoo soba. Kanaaf bakka sana qaamni geessee jiru otoo qorichi dhaqee bakkoota garaagaraatti wayiin gubateera ta'e wayiin qorichi sun saamameera ta'e dhugumadha rakkoon nageenya bakka sana jira. Kanaaf gama kamiin iyyuu qaamni achi jirus hin dubbanne qaamni mootummaa kunis waajjirri fayyaas qorichi akkasii jira jedhee hin dubbanne. Kanaaf otoo qaamni achi jiru rakkoo uumeera ta'e qorichi sun bakkoota adda addaatti saamameera ta'e yookaan gubateera ta'e uummanni sun akka hin fayyadamne qaamni achi jiru uummanni sun haa miidhamuu fi qaamni achi jiru jiraate yoo jiraate ammas kunis rakkoodha. Kanaaf mootummaan gargaarsa godhee gargaarsi sun immoo achi hin geenye yoo ta'e bakkoota garaagaraatti qaamni biraa uumeera rakkoo yoo ta'e kun rakkoodha jechuu dandeenya. Kanaaf mootummaan gama isaatiin kanarratti xiyyeeffannoo hin kennine uummanni kun akka baraaramuuf jechuudha. Egaa gama deeggarsa namoomaatiin fakkeenyaaf namoonni uummata kana gargaaruudhaaf yeroo ammaa kanatti qophii taasisaa jiranii
kara deemaan akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Keessumaa waldaa wabii maccaa kan biyya alaa keessatti yeroo ammaa kanatti dhaabbate uummata Wallagga Lixaa gargaaruutti jiru. Keessumaa yeroo warra Gujuruu keessatti rakkoon kun uumamte illee achirratti uummata kana qaqqabanii jiru. Gamanuma illee as karaa orni miidiyaadhaa dhaamsa nuti waldootii kanaaf dabarsuu barbaannu uummata sanaa fi qaqqabuu qabdu. Yeroo kanatti uummata sana gargaartanii uummata sana bayyaanachiisuu jiruu idilee isaatti deebisuu dirqami waan isinirra jiruuf iyyuu adaraa keessan uummata kana gargaara. Uummata kana yeroodhaan qaqqabaa isiniin jenna waldaa wabii maccaa kan Minisootaatti argamtan. Asirratti uummanni Oromoo gahee guddaa qaba. Maratti kan jennu uummanni Oromoo bakkoota garaagaraa jiran gahee guddaa qabu. Uummata hiyyoome kana, uummata rakkate kana, uummata beelaa fi darara hamaatiin yerootti mucaan erga deessee booddee mucaa waggoota muraasa jiraattee dhukkuba yoo nyaatte illee nyaata sana nyaata gahaatiin hin duune beelaan duute dhukkubaan duute. Yerootti haati daa'imaa irraa duute jira. Abbaan manaa yerootti du'ee jira amma. Kanaaf akkuma yeroo baroota darban Boorana gargaaramaa akka ture bakkoota nageenya garaagaraatti bakkoota rakkinni uummatti uummanni Oromoo bakkoota garaagaraa jiran gargaaraa turanii. Kanaaf uummata Oromoo keessumaa Wallagga Lixaa kana keessatti dararama hamaa jiru rakkoo nageenyaa fi dhukkuba busaa kanaan dararamaa jiru uummanni garaagaraa quuqama qabdan bakkoota garaagaraa jirtan karaa dandeessanii haala dandeessanii karaa barbaade yoo ta'e uummata kana baraaruudhaa qabdu. Uummanni kun jireenya isaa akka jiraatuuf booriftaan akkuma isaaf darbee uummata biraa gargaaruu akka danda'uu fi uummanni bakkoota garaagaraa jirtan gargaaruu akka qabdan dhaamsa isinii dhaamna. Egaa hawaasni Oromoo biyya alaaf biyya keessa jirtanii dirqama lammummaa keessanii baatanii deeggarsa namoomaa uummata godina Wallagga Lixaa Beegiif Qondaala Gidaamii keessatti yeroo ammaatti dhibee busaatiin qabamee akkasumallee beela hamtuu keessa jiru adaraa keessan lafa jirtanii harka keessan wal qabadhaa uummata kana gargaaraa gara jiruu idilee isaatti deebi'ee jireenya isaa akka jiraatuuf uummatti kun yeroo ammaa kanatti gargaarsa isinirraa waan barbaaduuf iyyuu hundumti keessan qarshii tokkooti hanga 1,000 hin jedhini goofandii banamee jiru irratti uummata kana gargaaruun dirqama keessanii fi dirqama lammummaa keessanii ba'aa isiniin jennaa. Qophii karaa horni miidiyaa isiniif qopheessine kan dhimma waa'ee uummata godina Wallagga Lixaa Gidaamii fi Beegii Qondaala keessatti dhibee busaa facaa jiru irratti kan guyyaa irraa kana fakkaataa saganticha qopheessuun kan isin waliin ture ana Ayyaantu Taayyee fi anis akkasuma Lalisaa Dhaabaa. Ogeessi kaameraa keenya Abdullahi Guyyoon waliin ture torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti qophiilee orni miidiyaaf waliin turtii gaarii qabadhaa.